Qajeelchi olaanaa poolisii magaalaa Adaamaa Opereeshinii Qindaa'aa ji'a tokkoof taasisaa tureen hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetamaa turuu beeksise. Itti gaafatamaa qajeelcha olaanaa qorannaa yakkaa fi bakka bu'aa hooggansa magaalaa Adaamaa kan ta'an Komaander Biraanuu Maammoo Ebila 19/2017 haga Caamsaa 19/2017 Opereeshinii Qindaa'aa magaalaa fi magaalaan alatti taasifamaa tureen hojiileen alseerummaa tokko tokko to'atamuu ibsan. Hojiin sakatta'insa magaalaa keessaa sakatta'insa magaalaan alaa qarqara magaalaa daangaawwan aanota keenya daangessan kun hundumtuu bakka tokkotti ta'ee hojiin diina dhabamsiisuu, hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu, hojiin nageenya waaraa fiduu sun amma danda'amaa ta'etti qabatama jiruun sadarkaa marra jiru kanatti keenya jira jechuudha. Kana keessatti bu'aawwan argaman hedduun kan jiru ta'uusaa kaasuun ni danda'ama. Alseerummaan to'annaa jala oolan kunneenis baajaajii hayyaman qabne 16, motora hayyaman qabne 17, qodaa shiishaa 96, burii shiishaa 158, namoota shiishaa fayyadamaa turan 56 to'achuus himaniiru. Kana malees ijaarsa seeraan alaa diiguun wal qabates lafti hektaarri 18,491 baankii lafaatti deebisuun akka danda'ames dubbataniiru. Alseerummaa gama daldalaan jiru ilaalchisuun boba'aa chiiftii leetira 174, uffata gosa adda addaa 614, kophee adda addaa 30 fi kanneen biroo to'atamus kaasaniiru. Gama alseerummaa adda addaa to'achuudhaaf hojiiwwan hojjetaman tokkoffaa kashlabboota jennee hojiiwwan alseerummaa irratti bobba'uu danda'an jedhaman kana magaalaa keessaa baajaajiiwwan eeyyama malee socho'an mootoroota taargaatuun qabaatin socho'aman inni biraa shiishaa bakka ka'umsa yakkaa jedhamee yeroo baay'ee yeroo hawaasnis kennu qaamni nageenyas tarkaanfii fudhachaa jiru. Tokkoffaan mana shiishaa kana. Mana shiishaa kana irratti tarkaanfii araarama tokko malee namoota achitti fayyadamaa jiran waliin to'achuun hojiin ditaraansii, hojiin hubannoo kennamu sun amma danda'ama ta'etti hojiin toora sanatti hojjetamu hojii guddaan hojjetamee jechuudha. Kana wal qabatee mana qumaaraa warra qumaara fayyadaman kana jaras to'annee seeratti haalatti dhiyaachuu danda'an, haalatti hubannoo argachuu danda'an toora kana irrattis hojiin hojjetamee jiraachuudha. Karaa biraatiin ijaarsa seeraan alaa magaalli keenya akkuma waliin beeknu magaalaa smart city ta'ee ammayyaa deemaa jiru waan ta'eef toora kana irratti ijaarsi seeraan alaa gara mana 2,105 kan diigame ta'uu isaati. Hojii opereeshinii qindaa'aa geggeeffamaa tureen cinattis marii dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffate ogeeyyii fayyaa, barsiisota, qaamolee nageenyaa, hawaasaa, abbootii qabeenyaa, hojjettoota mootummaa, dargaggootaa fi abbootii amantaa waliin taasifamaa turus dubbataniiru. Keessattuu haala yeroo irratti ogeessota fayyaa waliin mariin geggeeffamuun ogeeyyiin fayyaa hojii dhaabanii turan 216 gara hojii idilee isaaniitti deebi'uu Komaander Biraanuun himaniiru. Haa ta'u garuu bu'aalee argaman kana cilee dibuuf du'a ogeessa fayyaa Dr. Tashoomaa Isheetuu akka waan qaama mootummaatiin ajjeefametti fakkeessuun ololli miidiyaa hawaasummaa irra oofamaa jiru dhugaarraa kan fagaatee fi fudhatama kan hin qabnedha kan jedhan Komaander Biraanuun sababa du'a dooktarichaa qulqulleessuuf qorannoon geggeeffamaa jiras jedhaniiru. Gaafa 19 bara 2017 kutaa magaalaa Boolee Aanaa Goorootti Dr. Tashoomee Isheetuu kan jedhamu ispeeshaalistii lafee hospitaala Adaamaa kanatti kolleejii Adaamaatti ogeessaa gameessa jechuudha. Akka carraa ta'ee sababiin isaa hin beekamne mana kireeffatanii bakkuma mana keessatti du'anii argame jechuudha. Eeruun poolisiidhaaf qaqqabee dhimmi sun qaamni dhimmi ilaallatu eeruu sana dhaga'ee reenfisuun karaa ogummaa qabuun ka'eetiyyuu qorannoo dabalataatiif gara Phaawulositti ergame dhimmi isaa kan qoratamaa jiruu fi gareen qorannaa abbaa alangaa fi qorataa of keessatti qabatu dhaabbatee dhimmichi kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati. Sababa kana maaliif kaasnaa sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa kanarra wanti naanna'aa jiru tokko akka gaaffii amma karaa nagaatiin mootummaa wajjin mariin gaggeeffame tokkoffaan mariin ammas keessatti gaggeeffame tokkoffaan kan amma ibsaa ture duratti mariin waloo sun gaggeeffame gara 216 hojii dhaabanii turan jedhamee gabaafamaa ture sun
yeroo ammaa kanatti hundi isaanii ogeessonni keenya hundi isaanii hojiitti deebi'anii hojiin sun hojjetamaa jira. Gidduutti taateen kun uumamee naannee dhimmichi seeraan qabamee jira waan ta'eef isa dhumasaa yeroo qorannaan isaa xumuramu kan ibsu akkuma jiru ta'e garuu kan miidiyaarra naannaa jiru kun akka waan qaama mootummaatiin jedhamee iddoo tokko tokkotti naannaa jiru kun dogongora. Maaliif